Ashama harka fuudhee hordofsiifan tuubii kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka itti nageenya akka isin abaasa akkam jirtu anna gaafatti har'a waan isin agarsiisa sarpiraayizii ajaa'ibaati. Sarpiraayizii ajaa'ibaa isin agarsiisa jechuudha. Daduukaa ta'a hanga dhumaatti immoo viidiyoo kee daawwadha. Akkasuma immoo warroonni chaanaala kiyyaaf maatii hin taane sabiskiraayib gochuudhaan nutti dabalamaa isiniin jedha. Har'a maaltu agarsiisti sarpiraayizii ishii maalidha jechuun keessa hin oolu. Sarpiraayizii kana qaammoo keessattuyyuu ijoollee biyya ormaatti beeka jechuudha. Yookiin mana hambaa jirtan yookiin immoo araboota bira jirtan. Sarpiraayizii ajaa'ibaa na gootee kana madaamii gootii fi baabaan koo jechuudha. Sarpiraayizii ajaa'ibaa na godhan. Ani yoo rafee ka'u sarpiraayizii ajaa'iba sin jedhe. Ani nan rafee ta'u yoon ka'u maashaallah. Surprise ma ajaa'ibaati. Surprise kana immoo walumaan daawwanna isinitti agarsiisa. Akkasuma viidiyoo kana immoo hanga dhumaatti daawwadha. Sobdii siifan sobdii jechuun keessa sobaa miti surprise ajaa'ibaati irra naa qopheecha. Waa! Surprise akkana kana immoo maashaallah dhugaa. Maashaallah. Akkasii kaa gizee nama jaalatu surprise akkasii nama gochuun bareedaadha jechuudha. Ishee annaan kanaafiyyuu surprise kiyya isinitti agarsiisa hanga dhumaatti na waliin ta'a. Akkasuma viidiyoo kiyyallee na daawwadhaa isiniin jedha hordoftoota koo. Har'a surprise ajaa'ibaatiin qaba. Yalla kana duukaa ta'aa surprise isinitti agarsiisa jechuudha. Surprise ajaa'ibaati. Garuu surprise kaawwan hunda isinitti agarsiisa gimbaashuma isinitti agarsiisa jechuudha. Nakaraafii daduuka ta'an surprise kiyyeessite. Kirooti ka surprise kiyyeessa kana jechuudha. Isa kana kun surprise akkasitti kun surprise na godhanii meeshaa bitanii na eegan jechuudha. Meeshaa bitanii na eeganii kun surprise kiyyeessa kana isa kanneen jechuudha. Naammoo jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf immoo wanta bitan jechuudha. Kun akkuma agartan kana naa bitanii jechuudha. Na kan isin bitan jiru kun kireemii fuulatti saanumatu naa bite. Nagartanii kireemii fuulatti jechuudha. Kun immoo kan wannaati kan yoo nafa kee dibattu jechuudha. Akkasuma immoo lukaa fi harka kee dibattu jechuudha. Kun immoo garaagara kun kan fuula kee qofa. Kun immoo harkaa fi luka kee qaama kee hundumaa dibachuu dandeessa. Kana jechuudha. Kun immoo dhugaa dubbachuuf itti fayyadamaa ijoolleen kana kanatti fayyadamaa jechuudha. Kun baay'ee bareedaadha dhugaa dubbachuuf baay'ee gaariidha wanto kireemiin kun jechuudha. Yeroo dhiqattanii kaatan xiqqashuma isheen dhugaadha baay'ee bareedaadha jechuudha. Kana immoo awwal marraa shufaa namaa yaadafee beekon. Kaataa isaan beeku dhugaa dubbachuuf kana ijoolletu gaariidha jennaan naa fidaa jedhan jechuudha fiif naa fidaa. Ijoollee dhugaa dubbachuuf jechuudha. Anamma isiniin yookiin birri shibbaastinaan jechuu dandeechu. Rabbi dhugaa waaqayyo jechuudha. Birri dolchita kan baasu jechuudha. Beektan agasaa jechuudha. Kana kanneen agasaa hin beektu kanneen kireemii kanneen jechuudha. Kireemii akkuma waanuma fayyadamtu naaf iddaniitiin jechuudha kireemii kana. Agasaa beekuu jechuudha. Chirchii gootanii beekuu dandeessu isin jedha. Inni akkasii isin jedha dhugaa akkasitti naaf fidanii jiru jechuudha. Indam kireemii biraan nan dhabe naan jechuudha. Na zayitoota mataallee akkasuma naaf jechuudha dhugaa. Warroonni itti fayyadaman kana baay'ee bareedudha gizee dhiqattanii kaatan jechuudha. Dorgooftii baay'ee bareedudha. Garuu kan immoo ani awwal marraa jarrabaa jira malee hin beeku dhugaa dubbachuudhaaf. Kanaaf kanneen namni beeka jechuudha. Akkasii kanallee immoo haarawwa hin beeku. Inni allaala itti fayyadamee hin beeku. Addisiidha. Baay'ee bareedina jettaniitiin sin jira. Akkasii surprise kiyyaadhaa isa kana jechuudha. Akka surprise kun meeshaalee fidanii qaafidanii kaawwan ol galchite garuu jechuudha. Osoo surprise sitti agarsiise naanna bira dhufanii jechuudha ol galchee jechuudha. Akkasii jaa dhugaa dubbachuuf akkasii kana fakkaataa adaraa itti fayyadamaa kana jechuudha dhugaa itti fayyadamaa baay'ee bareedudha shaariidhaan mataa keessanii dhiqattanii yoo kaatan urgoofti baay'ee dassa nama jetti. Mataa kee jallis isinii godha jechuudha. Gaarin jaladhaan garuu akka kootti guddaanis hin jira xiqqaanis hin jira akkuma sadarkaatiin jira hundisaayyuu jechuudha. Kana fakkaataa surprise kiyyaarraa kanuma surprise kana caalaalti jira. Akkasii gaa waaqayyoon nama akkaatti ni yaadu. Ijoollee namni tokko tanumaa agartanii xiqqeeshuu tana namaa bitan birrii ofiitiin jechuudha wanta. Kan keetiin yoo kenti siin bitan garuu ana kana jechuudha. Amma kireemii fi saamunaa fuulaa na irraa fannaa. Garuu saamunaa fuulaa baay'ee qaba jechuudha. Qabu isaan bitan jechuudha.
akkasuma immoo kireemii tokkos nan irraa fadhinaan jette sin jaanti ana dhugaa dubbachuuf waan baay'ee warra gaariidha galata waaqayyo waaqa galatoomu waaqayyoon immoo nama akkanaa nama siniif yaadu bakka dhugaa dubbachuuf ani waan isaanii waan an jedhu beeku dhugaa waaqayyoon immoo daddabalee isaaniif haa kennu jechuudha neetiin nama gaarii dhugaa rabbi ijoollee namni kun yoo ofiillee gaarii taate atillee yoo gaarii taate namni illee sitti gaarii ta'a jechuudha akkasuma immoo haadha manaa abbaa manaatillee gaarii ta'uu qaba haati manaallee akkasuma yoo abbaa manaa gaarii ta'e isheenillee gaarii taate jechuudha namoonni badaa ta'e ishee waan badaa taate jechuudha maaliif walii akkuu waan ta'eef jechuudha ishee si qabde innillee si qaba jechuudha kanaaf dhugaa waaqayyo ormoo isaanii haa dheeressu turellee baay'ee nama gaariidha galata waaqayyo jechuudha yaa surprise isaan godhan suma kana jechuudha galatuma ulfaadhaa warroonni immoo chaanal argee afaan taatan subscribe gochuun jajjabeessaa tutiin agamoo viidiyoo irratti watti deemitu nagaa ta'a fayyaa ta'a warri komii qabdan immoo yookiin qeeqa qabdan komentii irratti nu katabuun dagatinaanii chaachoo sin jaaladha.